Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti sinaa ga'u kabajamtoota daawwattoota sagantaa Safuu Seeraa akkam jirtu. Sagantaa keenya Safuu Seeraa OBN sagalee uummataa fi tajaajilli beeksisaa fi bashannanaa zinnaa sholaanii waliin ta'uudhaan qopheessanii isinii dhiyeessan kunoo qabannee dhiyaanneerra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turtanii sagantaa keenya akka daawwattan dhimma seeraa irratti yaadaaf gaaffii yoo qabaattan akka nu gaafattan kabaja guddaan isin affeerra. Ispoonsarri sagantaa keenyaa Kolleejjii Biizinasii fi Teekinooloojii Salleektiin guddaa galateeffannaa. Amma yeroo ammaa kana Salleekti akka kanaan duraa sagantaa isaa dippiloomaadhaan qofaa miti kan inni barsiisaa jiru. Digriidhaan qofaas miti amma sadarkaa maastarsiidhaan barsiisaati kan inni jiru galmeessee waan ta'eef galmaa baradhaa jedha. Salleekti mana barumsaa keessanii naannoo Magganaanyaa gamoo atleet Daraartuu Tulluu irratti kaampaasii tokko jira. Akkasumas immoo naannoo Ayyarxeenaa addabaabayii Ayyarxeenaa gamatti yoo ilaaltan guddifamee barreeffamee Salleekti ni jira. Ispoonsara sagantaa keenya yommuu ta'u gammachuu guddaatti dhaga'ama. Guddaa galateeffannaa ergaa isaanii daawwannee yookaan dhaggeeffannee gara qabxii itti aanutti dabarraa. Qabxiin itti aanu immoo odeeffannoodha kan biyya alaarraa arganne jechuudha dhimma seeraa. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kayoon oromoota barnoota ammas. Baga gammaddan kolleejjiin biizinasii fi teekinooloojii Salleekti sagantaa maastarsiin akka barsiisu gosawwan barnoota adda addaan eeyyama guutuu yookaan beekamtii guutuu argate. Sagantaa maastarsii Master of Business Administration, Accounting fi Finance, Project Management. Sagantaa digriitiin ammoo idilee fi galgalaan Computer Science, Accounting fi Finance, Management barsiisuuf beekamtii guutuu argate galmeessaa jiru. Aaga dhagaa jettanii kanaan dura barnoota fagootiin muuxannoo waggoottan dheeraa kan qabu Salleekti kutaa 5 hanga 10 barsiisuun biyya keessaa fi alatti beekamtii guddaa qaba. Gosawwan barnoota Accounting fi Finance, Management, Marketing Management, Economics fi Sociology'dhaan galmeessaa jira. Akkasumas leevilii 1 hanga 4tti gosawwan barnoota Accounting, Marketing, Secretarial Science, Information Technology fi Drafting. Kaampaasiiwwan isaa Finfinnee Ayyarxeenaa fi Magganaanyaa gamoo Daraartuu Tulluu irratti barsiisaa jira. Kolleejjii Biizinasii fi Teekinooloojii Salleekti madda hayyootaa. Salleekti madda beekumsa keeti. Kanata hukaba kayoon oromoota barnoota. Odeeffannoo keenya har'aatiin Gaanaatti barsiistonni qabxii kennuudhaaf qocollaa saalquunnamtii raawwatan hojiirraa dhorkaman jedha gabaasni BBC. Barsiistonni Yuunivarsiitii Gaanaa lama riippoortara BBC gabaasa qorannoo iccitiin dalagduu barattuudha se'anii qocollaa saalaa irratti raawwachuu isaanii adabamaniiru. Yuunivarsiitiin Gaanaa barsiisaa Raansord Giyaampo ji'oota 6 Paawul Butaakuraammoo ji'oota 4 hojiirraa dhorkeera. Haa ta'u malee dookumantarii BBC Afrikaa jedhamu irratti mata duree saalquunnamtii qabxiif jedhu dhiyeessee tureen himannaa ittiin shakkaman akka hin raawwanne namoonni lamaan isaanii waakkataniiru. Barsiistonni yuunivarsiitii kunneen qorannoon kun wayita gaggeeffamu dhoksaan waraabamaa turaniiru kaameraadhaan jechuudha. Gabaastuun BBC wayita sanatti barattuu fakkaachuudhaan tuttuqqaa saalaa fi naamusa dhabiinsa yuunivarsiitii Gaanaa fi Leegos keessatti jiraachuu qo'achaa turteetti. Battaluma waraabbiin kun gaggeeffameen dhimmichi miidiyaalee hawaasaatiin tamsa'uudhaan Gaanaa fi Naayijeeriyaatti dheekkamsa kaaseera. Wiixata darbe koreen naamusa yuunivarsiitii kanaa akka himetti Profeesar Giyaampo fi Dr. Butaakoraa
dambii naamusaa yuunivarsiitichaa cabsaniiru jedheera. Barsiistonni yuunivarsiitii kun qocollaa saalqunnamtii fi dambii naamusaa wal qabatu irratti leenjii fudhatanii firiinsa katta'iinsa isaanii fooyyee yoo ta'e qofaa hojii isaaniitti deebi'u jedhameera. Koreen naamusaa kun akka himetti waggoota 5 dhufan keessatti waggaa waggaadhaan madaalliin itti fufiinsa qabaatu irratti ni gaggeeffama. Qorannoo BBC'n jalqabeen boodasii seenetiin Naayijeeriyaa qocollaa saalqunnamtii yuunivarsiitii keessatti barattoota irratti raawwatamu to'achuudhaaf wixinee seeraa irratti falmii eegalaniiru. Barsiistonni seera kana cabsuudhaan barattoota saalqunnamtiif qocolan waggoota 5f mana hidhaa akka turan itti murtaa'eera jedha BBC'n gabaasa isaatiin. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan sagantaa Safuu Seeraatii har'a qabxii nuti qabannee dhiyaanne namoonni yeroo baay'ee kan nu gaafatanii fi yakkamaan yookaan immoo shakkamaan tokko yeroo barbaadamee jedhu manni murtii barbaadaa jedhee ajaja dabarsaa poolisiin immoo barbaannee dhabne jedha. Sababa kanaatiin galmeen nu jalaa cufamaa deebi'ee akka socho'uus immoo badaa nam fedhii hin qabaatani waan ta'eef kun haqa dabsuu irratti gahee inni taphatu guddaadha. Qaamni haqa barbaadu haqa dhaba waan ta'eef kana irratti maal jettu mee irratti nu hojjedhaa kan jettanii gaafattan baay'een keessan maarree kana irratti nuti asii jalqabnee ogeessa seeraa wajjin mari'annaa sana booda immoo qaama dhimmi ilaallatu gaafannee bisheessinee wal duraa duubaan isinii dhiyeessina jechuudha. Har'aaf ogeessa seeraa wajjin turtii nuti taasisnu nu faana turaatii hordofaa. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kayoon oromoota barnoota ammas. Baga gammaddan kolleejjiin biizinasii fi teekinooloojii Select sagantaa maastarsiin akka barsiisu gosawwan barnoota adda addaan eeyyama guutuu yookaan beekamtii guutuu argate. Sagantaa maastarsii Master of Business Administration, Accounting fi Finance, Project Management. Sagantaa digriitiin ammoo idilee fi galgalaan Computer Science, Accounting fi Finance, Management barsiisuuf beekamtii guutuu argate galmeessaa jiru. Aaga dhagaa jettanii kanaan dura barnoota fagootiin muuxannoo waggoottan dheeraa kan qabu Select kutaa 5 hanga 10 barsiisuun biyya keessaa fi alatti beekamtii guddaa qaba. Gosawwan barnoota Accounting fi Finance, Management, Marketing Management, Economics fi Sociology'dhaan galmeessaa jira. Akkasumas levelii 1 hanga 4tti gosawwan barnoota Accounting, Marketing, Secretarial Science, Information Technology fi Drafting. Kaampaasiiwwan isaa Finfinnee Ayyar Xeenaa fi Maganaanyaa Gamoo Daraartuu Tulluu irratti barsiisaa jira. Kolleejjii Biizinasii fi Teekinooloojii Select madda hayyootaa. Select madda beekumsa keeti. Kanata hukaba kayoon oromoota barnoota. Akkuma duratti beeksisuudhaaf yaallee kabajamtoota daawwattoota keenyaa har'a mata dureen nuti irratti haasofnu yookaan immoo qabxii nuti qabannee dhiyaanne dhimma galmeen yeroo baay'ee irra deddeebi'amee cufamuuti. Galmeen immoo kan inni sababni itti cufamu yeroo baay'ee abbaan dhimmaa yookaan immoo namichi barbaadamu sun yookaan immoo yakkamaan namichi yakkatti shakkame sun barbaadamee dhabameera kan jedhu irratti poolisiin barbaadeen dhabe jechuu isaa irratti xiyyeeffachuudhaan galmeen hin cufama. Galmeen cufamuun kun yookaan immoo poolisiin nama sana barbaadeen dhabe jechuunsaa miidhaa akkamii fida keessumaa haqa mirkaneessuu keessatti namicha haqa barbaadu irratti furmaanni isaa immoo maaliin yoo maal godhame kun furamuu danda'a kan jedhuu fi kanneen kana fakkaatan irratti waliin haasa'uudhaaf jecha ogeessa seeraa obbo Habtaamuu Faayisaa wajjin har'a stuudiyootti argamnee jirra. Mata duree kana isaan gaazexeessaa ta'aniiru numa wajjin hojjetu qaama sagantaa keenyaati. Gorsa seeraallee ni kennu namoota dhimma gorsa seeraa irratti barbaadaniif jechuudha. Maarree har'a dhimma kana irratti haasofnaa isinis yaada qabdan kana qofaa irratti xiyyeeffattanii nuun ga'uu dandeessu. Obbo Habtaamuu akkuma nama daawwattoota keenyatti hime dhimmi nuti qabannee dhiyaannu yookaan mata dureen keenya dhimma namni shakkame tokko yakkatti
barbaadaati qabaa fidaa jedhee manni murtii ajaju poolisiin barbaannee dhabne jedhanii akka waan lilmoo barbaadanitti yeroo galmeen cufama mul'ataati. Mee isa kanarratti isinirraa eegna waan baay'ee waan ta'eef baay'ee naasaf. Haa ta'u. Maaliifin kana sin gaafadhaa dhiifama. Takkaa'uun abbaa seeraa taatanii hojjettaniitu abbaa alangaa amma moo abukaatoo. Kanaafuu hojii keessatti wanti sin mudates jiraachuu danda'a. Seericha sirriitti beektu waan ta'eef isa kanarratti waa jettudha. Haa ta'u egaa ka'umsa dhimma kanaa kan ta'u calqaba irratti heera biyyattiiti. Akkaataa heera biyya keenya bu'uura keewwata 20 muraa 4tiin mirga himatamaa jedhamanii mirgoota kaaman keessaa inni tokko himatamaan yakkaan namni himatame kamiyyuu dhimmi isaa ilaalamuudhaaf dursa dhimmoota irratti dhiyaatan ragoolee irratti dhiyaatan beekuudhaaf mirga qaba. Lammata irratti immoo mirga ofirraa ittisuu illee ni qaba. Kana bu'uura godhachuudhaan dhimmoota yakkaa raawwataman kamirratti iyyuu keessatti otoo himatamaan hin jiraatin yookaanis bakka himatamaan hin jirretti akka hin ilaalamne heerichi ni akeeka. Tumaa heeraa kana giddu galeessa godhatee labsiin seera deemsa falmii yakkaa biyya keenya waan kaa'u qaba. Labsicha keewwata 161 jalatti akkas jedha himatamaan yoo hin dhiyaanne dhimmi isaa bakka inni hin jiretti ilaalamuu haala itti danda'an ibsee garuummoo garuummoo dhimmoota himatamaan utuu hin jiraatin ilaalamuu hin dandeenye jedhamanii kaa'aman keewwata 161 muraa 2 jalatti ni kaa'a. Akka ka'umsi dhimmichaa heera waan ta'eef akka qajeeltotti dhimmoonni kamiyyuu otoo himatamaan hin dhiyaatin bakka inni hin jirretti ilaalamuu akka hin dandeenye jechuudha kan fudhachuun irra jiraatu. Garuu keewwaticha keewwata 161 labsii seera adeemsa falmii yakkaa keewwata 161 muraa 2 jalatti bakka himatamaan hin jirretti dhimmoonni ilaalamuu kan danda'ani tokkoffaa yakki himatamaa sun ittiin himatame suni waggaa 12 fi isaa ol adabsiisuu kan danda'u yoo ta'e. Lammaffaa irratti immoo yakkoota galii mootummaa irratti raawwataman kan seera adaba yakkaa keewwata 354 hanga 365 jalatti kaa'aman isaan ta'anii hanga adabbii maallaqaa waggaa 5 ol adabsiisuu danda'an. Yakkoonni kun baay'inaan yakkoonni akkasii kun yakkoota galii mootummaa irratti raawwataman jedhamanii fakkeenyaaf yakkoota akka kontiroobaandii yakkoonni akkasii gaafa raawwatamanii bakka himatamaan hin jirretti dhimmi sun ilaalamuu akka danda'u seerichi ni akeeka jechuudha. Amma himatamaan hin dhiyaanne yoo ta'e tarkaanfiin itti aanu himatamaan hin dhiyaanne yookaan ragaan illee hin dhiyaanne yoo ta'e manni murtii maal gochuu qabaa adeemsa jedhutti ceenaa jechuudha. Sila akka ibsuudhaaf yaalletti bakka hin jirretti kan ilaalamuu danda'an dhimmoota kanarratti qofa jenna. Garuu immoo yeroo himatamaan hin dhiyaatinitti manni murtii ayya qabinsaa ajja. Qaamni manni murtii ajaju suni qaama yakka qoratuudhaa fi to'atuudhaaf aangeeffame yookaanis poolisiidha. Poolisiin himatamaa kana teessoo isaarraa barbaade akka dhiyeessu ajajamee dhadhee manni murtii ni ajaja. Manni murtii erga ajajee booddee yeroo baay'ee wantoonni mul'atanii akka rakkoo cimaattis kan ka'atii jiran poolisiin himatamaa sana barbaadee argachuu hin dandeenye dheetu mana murtiitiif gabaasa. Ragaas yoo ta'e ragaan himatamaa inni aanne ragaan keessattuu ragaan abbaa alangaa jechuun ragaan seeraa inni aanne yoo ta'e poolisiin qabee akka dhiyeessu ni ajajama. Yeroo waraqaa waamichaa gaheetti ragaa himatamaatis haa ta'u ragaa facciisaa himatamaatis haa ta'u qabamanii dhiyaachuu akka qaban manni murtii ni ajaja. Sababni isaati namni kamiyyuu dirqama haqa deeggaruu seera deeggaruu qaba waan ta'eef mana murtiitti yaamichi yoo isa qaqqabe mana murtiitti dhiyaatee dirqama ragaa bahuu waan qabuuf dhiyaatee akka ragaa bahuuf ni ajaja. Qabxiilee lamaan kanarratti tokkoffaa himatamaan sun argachuu hin dandeenye jedhee poolisii mana murtiitiif ni gabaasa. Lammaffaa yeroo ragaas ta'e ragaa argachuu hin dandeenye jedhee mana murtiitiif ni gabaasa. Haalli kun ta'ee dhimmichi immoo bakka himatamaan hin jirretti ilaalamuu kan hin dandeenye yoo ta'e wanni adeemsi manni murtii gochuun irra jiraatu kan godhaas jiru galmee cufuudha. Galmeen kun cufamee maal jedhamaa yeroo himatamaan argametti
yookaan yeroo ragaan argametti mirgi galmee sochoofachuu eegamee galmeen yeroof cufamee dhadhamee ni cufama jechuudha. Haalli kun ta'uusaa miidhaa akkamii hordofsiisaa dhimma jedhutti ceena jechuudha. Isa dura socho'uu danda'a kan hin jedhamne hin jiru. Achumaan kan cufameef. Ka amma gara qabxii kana rakkoolee dhimma kana hordofanii dhufan jalatti kaasuu barbaadeen ture. Egaa kaastee manni murtii kana jeju gaafa galmee kana cufe already galmeen cufameedha dheetu kan manni murtii ajaja laatu. Galmeen kun erga cufamee booddee akka socho'uuf seerri isa dhorku hin jiru socho'uus qaba. Sababni galmeen kun itti cufameefi inni jedhes jechuu baate. Sababni galmeen kun itti cufameefi sababa himatamaa sun dhiyaachuu dideef yookaan immoo sababa ragaan dhiyaachuu dideef qofa waan ta'eef murtii dhumaa hin arganne hanga murtii dhumaa hin argannetti immoo poolisiin yeroo himatamaa sana argatetti abbaa alangaa beeksisuudhaan abbaan yookaanis ofii dhuma isaatii abbaa alangaa afaan iyyata mana murtiitti dhiyeessanii galmeen suni socho'ee akka ilaalamu godhama jechuudha. Adeemsi seeraa inni jiru isa kanadha. Rakkoowwan kana mudatan kana yeroo baay'ee dhimma kana hordofee maaltu taa'amaatii jira. Akkuma sila jenne tokkoffaa poolisiin himatamaa kana barbaadee argachuu hin dandeenye jedha yeroo baay'ee. Ragaas barbaadee argachuu hin dandeenye jedha. Qabatamaan akka mudannoottis kan mul'ataatii jiranii poolisiin himatamaa barbaadee argachuu hin dandeenye jedhee mana murtiitiif erga gabaasee booddee al takka dhaddacha irratti gaafa poolisiin xalayaa barbaadee argachuu hin dandeenye jedhu dhaddachaaf laatu himatamaan immoo akka tasaa dhufeetu lakki ani barra sin jiraa hin dhabne iddoo teessoo koo jijjiirree wantoonni jedhaman ni mul'atan. Lammaffaa irratti immoo poolisiin mataa isaatiin barbaadee dhabee dhimmichi bakka himatamaan hin jirretti murtii laachisuu kan danda'u yoo ta'e manni murtii bakka inni hin jirretti murtiitti laata murtii adabbii laata murtii adabbii haa laatu malee himatamaan sun adabbiitti murtaa'e san otoo hin raawwatin nagaadhaan akkuma nama kamiyyuu hawaasa keessa deemee haalli itti mul'atu ni jira. Yeroo baay'ee waan mudateedha jechuudha kun. Dhimma kanaan wal qabatee keessattuu bakka himatamaan hin jirretti ilaaluudhaan wal qabatee manni murtii waliigala federaalaa dhaddachi jibbaataa hiikoo dirqisiisan kennan ni jira ture. Innis galmee jibbaataa lakkoobsa 12/7/13 ta'e irratti jildii 22ffaa galmee kana irratti himatamaan hin dhiyaanne ta'ee himatamaan dhiyaate garuu immoo himannaan isa qaqqabe ragaan abbaa alangaa dhagahamee himatamaan ofirraa akka ittisuuf jedhee manni murtii erga ajaja laate booddee himatamaan kan hin jirre yoo ta'e illee waan heerri heeyyamuuf mirga ofirraa ittisuu mirga dhiyaatee falmachuu kun guutamee fi himannaan jiru isa qaqqabee himatamaan erga mirga ofiitiin bahee booda yoo badellee akka hanga dhumaatti himatamaa sana eeguun barbaachisaa miti jedhee hiikoo dirqisiisaa kennee jira manni murtii waliigala federaalaa jechuudha. Dhaddacha jibbaataatiin. Hiikoo inni kenne kanarratti ragaa ittisaa isaa utuu hin dhiyeeffatiin himatamaa sun yoo bade mirga ragaa ittisaa isaa dhiyeeffachuu sana ofiisaatiif otoo beekuu irra darbe waan ta'eef bakka inni hin jirretti dhimmichi murtii argachuu akka qabu hiikoo kenneera. Ta'es garuu amma dhimmi kun bakka inni hin jirretti illee ilaalamee bakka himatamaan hin jirretti illee ilaalamee murtiin laatamee murtii booddee himatamaan akkuma nama kamiyyuu hawaasa keessatti socho'aatii murtiin manni murtii laate sun otoo raawwatamiin qilleensuma irratti kennamee kan hafetu jira jechuudha. Rakkooleen haala kanaan ni mudatu. Tolemee dhimmi kun akkasitti raawwatamuunsaa miidhaa akkamii geessa hawaasarra yookaan immoo qaama haqa barbaadu? Calqaba irratti lammiileen mirga haqa argachuu qabu. Isa kanaafisidha kan mana murtiitti iyyatan. Namni yakki irratti raawwatame tokko miidhamaa dhuunfaa ta'e miidhamaa dhuunfaan suni tokkoffaa osoo ofii isaatiif dhimma sana jechuun seerri haloo naa baha yookaanis namicha gocha kana irratti raawwate kana seerri naaf adabaa jedheetu kan mana murtiitti iyyatu mana murtii irraa haqa barbaacha mana murtiitti iyyate jechuudha. Inni yakka kana irratti raawwate yookaan gochi yakka kana irratti raawwate suni adabamuu dhabuun isaa himatamaa namni miidhamaa dhuunfaan kuni mirga haqa argachuu isaa miidhee jira jechuudha. Lammata irratti dhimmi kun nagaaf tasgabbii hawaasaa miidhuu irratti illee gahee olaanaa qaba. Kan biraa
kaayyoon seera yakkaa inni calqabaa tokko nagaaf tasgabbii hawaasaa eeguudha. Yakka ittisuudha. Namni yakka raawwate tarkaanfii seerri kaa'u akkaataa seeratiin adeemsa seerri barbaadu hordofee haga dhumaatti murtii dhumaa argate tarkaanfii irratti fudhatamuu malu osoo hin fudhatamin hafuuni kaayyoon seera yakkaa waliigalaa sunillee akka hin raawwatamne taasisa jechuudha. Hawaasa birattis nagaaf tasgabbii irratti dabalatee sodaatu uumama. Sodaan hawaasni gaafa namni yakka tokko raawwate akkuma nama kamiiyyuu socho'u yakka biraallee hojjechuudhaaf amma hinuma waan qabatama keessatti akkuma tisila kaaste abbaa langaas abbaa seeraas ta'ee hojjedheen jira. Qabatamaan waan inni mul'ataatii jiru hawaasa keessattis amma abukaatoo ta'aniitis waan hubachaatii jiru hawaasa keessatti waan jiru galmeen cufamuun akka bilisa bahuutti ilaalamaatii jira. Namni tokko himatame wabiidhaan bahee erga wabiidhaan bahee booddee teessoo jijjiira. Finfinnee yoo jiraata ta'e Finfinnee irraa toora magaalaa Oromiyaa iddoo ta'etti yookaan naannoo biraatti socho'a. Gaafa kana godhamu galmeen sun waan cufamuuf erga cufamee booddee immoo qaamni deebi'eetii hordofu waan hin jirreefi rakkoon kun babal'achaatii jira jechuudha. Namni akka raawwate otoo adabbii barbaachisaa ta'e waan seerri jedhuun tarkaanfii itti gaafatamummaa otoo hin fudhatiin olaantummaan seeraa otoo hin mirkanaa'in hafaatii jira jechuudha. Rakkoo gama kanaan jiru furuudhaaf immoo maaltu godhamuu qaba? Gama jedhutti gaafa ceenu calqaba irratti darbee deeggarsa qaamolee haqaa gidduutti jiru. Qaawwan mul'atu ni jira. Walii qaamolee haqaa waajjira poolisii, waajjira haqaa yookaanis abbaa alangaa, mana murtii, mana sirreessaa qaamoleen kun waliin ta'anii hojjechuu irratti qaawwi jiru dhiibbaan kun akka hordofu taasisa. Miidhaa nama rakkoolee nama kaasaa jiru kun jechuudha. Maaltu jira? Manni murtii poolisiin qabee haa dhiyeessu gaafa jedhu yookaanis immoo abbaan alangaa poolisiidhaan nama shakkamaa yookaan himatamaa baluu kana teessoo isaatii barbaaditi mana murtiitti dhiyeessii jedhee gaafa ajaju poolisiin dhibaa'ummaadhaan tokko wal dhabdee yookaan hariiroo isaan gidduutti jiru bu'uura godhachuudhaan dhibaa'ummaadhaan argachuu hin dandeenye dheesuma xalayaa gaafa mana murtiitiif laatu dhiibbaan isaa hawaasa irratti bu'a jechuudha. Dhibaa'ummaan kun hawaasa irratti ba'aa kan ta'u waan ta'eef qaamolee kana gidduu deeggarsi jiru cimina qabaachuutu irra jiraata jechuudha. Waliif abboomamuun waliin hojjechuun jiraachuutu irra jiraata jechuudha rakkoo kana furuudhaaf. Kanuma furuuf mitiree waggoottan dhiyoodhaas abbaan alangaaf poolisiin waliin qorannaan isaan adeemsan illee faana ta'u wal ta'aniif natti fakkaata. Dhugaadha. Innis kana furuu hin dandeenye jechuudha. Ammallee qindoominni toora kanaan jiru qaamolee haqaa kana gidduu qindoominni jiru laafina qaba waan ta'eef qindoomina kana cibsuun rakkoo kana hanqisuu keessatti gahee olaanaa taphata. Lammaffaan sirna hordoffii diriirsuudha. Sirna hordoffii diriirsuu gaafa jennu amma biyya tokko keessatti namni toora tokkotti yakka raawwate fakkeenyaaf akka dura kaase as Finfinneetti yakki kun raawwatame Finfinnee irraa teessoo jijjiiruudhaan iddoo biraatti akka barbaadetti gabaa ollatee daldaallatee hojii barbaadu hojjetee galuun irra hin jiraatu. Sirni hordoffii yoo jiraate namni yakka Finfinnee keessatti raawwate iddoodhuma kamittiyyuu hordofamee tarkaanfiin seeratti dhiyaate tarkaanfii seerri jedhu raawwatamuutu irra jiraata jechuudha. Sirni diriiruu qaba. Sirni hordoffii dhimma kanarratti diriiruutu irra jiraata. Keessattuu baqatee akka hin miliqne. Inni sadaffaan tumsi hawaasni godhu mataa isaatiin dhimma kanaaf falalaachuudhaaf murteessaadha. Tumsi hawaasaa gaafa jennu gaheewwan yakka ittisuu keessatti hawaasni qabu keessaa inni guddaan tokko qaamolee haqaa irratti yakkoonni iddoo yakki raawwatametti badiiwwan raawwatamanitti qaamolee haqaatti eeruu laachuudha. Hawaasni namni kana dura yakkaan shakkamee yookaan himatamee mana murtiitti erga dhiyaatee booddee wabiidhaan bahee miliqe hawaasa tarii poolisii biraa dhokachuu danda'a. Abbaa langaa biraa dhokachuu danda'a. Mana murtii biraa dhokachuu danda'a. Hawaasa keessa jiraatu irraa garuu dhokachuu hin danda'u. Mana jijjiire taanaan toora jijjiiretti gaafa mana jijjiiru ollaa isaa ni beeka. Ollaan isaa namichi kun mana isaa gaafa jijjiiru beeku dhimmi isaa dhimma olaantummaa seeraa kabachiisuti waan ta'eef nama kaayyoon isaa nama yakka raawwate kana miidhuu utuu hin taane deebi'ees nama miidhama dhuunfaa sana qofa fayyaduu utuu hin taane dantaa hawaasaa akka waliigalaatti jiru yakka ittisu olaantummaa seeraa mirkaneessuudha waan ta'eef hawaasni namicha kana saaxiluutu irra jiraata. Qaamolee haqaatiif eeruu kennuutu irra jiraata.
Dabalatee immoo sababoota galmee cufsiisan keessa tokko ragaan dhabamuudha. Kan duratti kaasaa turre jechuudha. Ragaa kan ta'uu danda'u hawaasa mataa isaati. Gaafa yakki raawwatame hawaasatu ragaa ta'a. Namni gama tokkoon dirqama ragaa lammiileen hundumtuu dirqama ragaa bahuu qabu. Gama biraatiin immoo ragaa bahuun lammiilee ofuma isaaniitiif lammiilee fayyada. Hawaasa akka waliigalaatti fayyada. Hawaasni gama kanaan tumsa qaamolee haqaatiif godhuun yoo ragaa bahee rakkoon gama kanaan jiru hirrachuu danda'a jechuudha. Addatti garuu xiyyeeffatamuu kan qabu caalmatti kan irratti hojjetamuu qabu sirni hordoffii gama poolisiitiin jiru. Erga galmeen gama mana murtiitiin cufame booddee akka waan dhuma argateetti akka waan himatamaa sun bilisa baheetti lakkaawwamuu nafee galmee cufame sana deebi'anii sakatta'anii hordoffii taasisuudhaan gama mana murtiitti dhiyeessuun olaantummaa seeraa mirkaneessuu irrattis ta'ee haqa lammiilee argisiisuu keessatti gahee olaanaa taphata jechuudha. Kanaafuu qaawwasaa poolisiin barbaadeen dhabe jedhu irratti isinillee isattuun buune garuu namoonni baay'een komii kan isaan kaasan poolisiin barbaadeen dhabe kan inni jedhu maallaqa gama sanarraa fudhateetu yeroo tokko hundumatti poolisiin hundumaa miti poolisiin tokko faayidaadhaaf jecha maallaqa fudhatee manuma isaa ga'ee si barbaachan dhufeetii dhokadhu injiru jedheen gabaasaa jedhee maallaqa kan fudhatus jira jedhu maaliif kun immoo nama tokkotti dhugaa akka kan fakkaatu jira maaliif jennaan namni bakkee deemaa gabaa oolee galaa barbaadeen dhabe gaafa jedhamu akkuma duratti jedhe namni lilmoo miti barbaadameen dhabamu waan ta'eef dhuguma maallaqa fudhataniitu nama jechisiisa yeroo tokko keessumaa abbaa dhimmaa yeroo taatu jechuudha. Kana duwwaatiin xumurru torban dhufu immoo yoo isaan hin arganne jechuudha sababa adda addaatiin yoo isaan jiraachuu baatan malee mana hojii abbaa alangaa Oromiyaa akkasumas immoo Komishinii Poolisii Oromiyaa irraa garee qorannaa yakkaa namoonni akkamittiin barbaadamanii dhabu akkamitti galmeen cufamaa galmee hammamtu cufamee waggaa tokko keessatti kanaafi kana fakkaatan namni immoo akkamittiin miidhama sababa galmeen sun cufameef kan jedhu babal'achuu yakkaaf yakkiin raawwatamaa namni reebamee qabamuu abbichi yoo namni ajjeefame abbichi hin qabamu kanaafuu gadhiisii wayii waan ta'uuf kanarratti furmaata akkamittiin argamsiisuu dandeessu maaltu hojjetamuu qaba kan jedhu immoo isaaniin gaafannee torban itti deebina jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya kanaafi obbo Habtaamuu Fayyisaa mana murtii federaalaa fi kan Oromiyaatti abukaatoodha abukaatoo dhuunfaati akkasumas gorsaa seeraati isaanii hojiin turtii taasisnee kanumaan raawwata torban biraa immoo qabxii nutti yookaan immoo qabxii biraa kan hawaasa fayyada jennee qabannee dhiyaannaa kanarraaf guddaa galatoomaa. Galatoomaa isinis. Sagantaa keenya har'aaf jennee qindeeffannee kana mammaatti daawwattan fakkaata yoo dhimma seeraa irratti gorsa barbaaddan 6306 yoo yaadaa fi gaaffii qabaattan dhimma seeraa irratti lakkoofsa bilbila keenyaa foddaa televezyiinii keessanii irratti argitan kanaan nu bilbiluu dandeessu. Kanarraaf jennee qindeeffannee kana fakkaata kan nu wajjin turan ogummaadhaan Lataa Zariyoon Naa'ol Girmaa fi Anas Zinaash Olaanii isin keessummeessaa tureera torban kun torban nagaa akkasiniif ta'aa. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kayoon oromoota barnoota ammas. Baga gammaddan kolleejjiin biizinasii fi teekinooloojii Salleet sagantaa maastarsiin akka barsiisu gosawwan barnoota adda addaan eeyyama guutuu yookaan beekamtii guutuu argate. Sagantaa maastarsiin Master of Business Administration, Accounting and Finance, Project Management. Sagantaa digriitiin ammoo idilee fi galgalaan Computer Science, Accounting and Finance, Management barsiisuuf beekamtii guutuu argatee galmeessaa jira. Aaga dhagaa jettanii kanaan dura barnoota fagootiin muuxannoo waggoottan dheeraa kan qabu Salleet. Kutaa 5 hanga 10 barsiisuun biyya keessaa fi alatti beekamtii guddaa qaba. Gosawwan barnoota Accounting and Finance, Management, Marketing Management, Economics fi Sociology'dhaan galmeessaa jira. Akkasumas leevilii 1 hanga 4tti gosawwan barnoota Accounting, Marketing, Secretarial Science, Information Technology fi Drafting. Kaampaasiiwwan isaa Finfinnee Ayyar Xeenaa fi Maganaanyaa Gamoo Daraartuu Tulluu irratti barsiisaa jira. Kolleejjii Biizinasii fi Teekinooloojii Salleet madda hayyootaa. Salleet
madda beekumsa keeti. Kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota barnoota. Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu 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 Seeraa, Safuu Seeraa.